abbootii gadaa ka dhumate kunin warri miseensi gadaa ka dhumate kunin abbootiin gadaa keessa jirti. Abbootiin gadaa gurguddoon abbaan gadaa keessa jira. Suuraa isa san garsiisu deemna. Haala gos kanaatiin warri kunin dhumate. Warri kunin ijjeefame. Abbaa gadaa Kadir Hawaas inni hunduu keessa jira. Warra abbootii gadaa jechuun incumbent warra gadaa gubbaa jiran. Warra ammaan tan bulchaa jiran. Warra baallii harkaa qabu. Warra bokkuu jechuudha. Warra bokkuu bulchiinsa Karrayyuu ka gadaa gubbaa jirtu hayyoonni gurguddoo fi hayyoonni xixiqqoon cufti waliin dhumatan. Kunin ajjeechaan gosa kanaa ka sirni gadaa ummata saba tokko Oromoo fixuu kun bara Minilikiiti asitti waan ta'uu miti. Miniliki gaafa Walloo cabse guyyaa tokkotti abbootii hoggansa gadaatii fi ka aadaa, ka amantii, ka islaamaa ka Walloo bulchiti 32 fixe. Minilik Magdalattu warra Mostawaat warra jechuun warqitu ijoollee isaanii warra Yejjuutii fi warra Himanoo warra bulchan hayyoota warri jedhaman 32 fixe. Kanaaf isin ammoo eegi Walloo keessattuu dhageettan warqitu jettanii warqitu dhageettan. Mostawaati dhageettan. Warqituun ilmi dhiiraa hin qabdu. Mostawaat ilmi dhiiraa hin qabdu. Abbaa warra hin qabdu gaafattanii beektanii. Abbaa warra warqituutii fi ijoollee warqituu Minilikiitu rashan. Dhiifama Tewoodiroositu rashan. Atse Tewoodiroositu rashan. Warqituun faan lallabaa jiru jedhanii warqituun dubbattu sunin maatii isii ijoollee ishii hin rashanan. Warri kun warra sirna mootii keessa dhufe. Tokko warra Himanooti. Lama warra Yejjuuti. Warra lamaanuu keessa dhufe. Sirna mootiitiin bulan. Warra mootii siree booji'uu dandaya, siree dhaaluu dandayaatiif. Warri bulchiinsa aalimoota ka jedhu Tewoodiroos guyyaa tokkotti nam 32 gaara Magdalaa irratti fixe. Maqaa warraatii fi seenaa warri Ingiliz barreessee jira. Yoo dubbisuu barbaadan guyyaa biraa eessa akka dubbisan sanitti hima. 32 dubbise fixee Minilik Atse Tewoodiroos guyyaa sun roobe. Aaniin warra amantii hin qabne bineensa bulguu islaam gaalla fixe rabbi natti gammadee rooba naa roobsisee jedhee bayaa qotadhaa uummata Amaaraatiin. Gaafa sun akkasittu labsi kan labsi Tewoodiroos. Anin gaalla fixe, anin islaama fixe, ahzaaba fixe, waaqina gammadee rooba naa roobsise kunoo baha qotadhaa, baha facaafadhaa. Kunin seenaa warri Ingiliza barreessa. Warqitu jeegi jennee dubbannu, Mostawaati jennee eegi dubbannu, warri kana ijoollee isaanii, maatii isaanii Atse Tewoodiroositu irra fixe. Kanaaf Walloo keessatti seenaa gootota dubartii bara diddaa san haasofnaa jechuudha. Ajjeechaan inni godhe Tewoodiroos nama Oromoo beeka Hayyuu jedhame cufa hayyuu ni fixe. Kana galmee seenaa dubbisa. Sirni gadaa tokkini akkanattu sirni gadaa tokko akkanatti hayyuu fiixee haga hayyuu gadi abbaa gadaa ka ijjeefame seenaa bara Atse Tewoodiroosii san ilmi abbaa gadaa ka Minilik zamachaadhaan deemaa jiru Abiy Ahmed Oromoo irrattu deebise. Abiy Ahmed seenaa Atse Tewoodiroos. Atse Tewoodiroos maal jedhee? Atse Tewoodiroos anin bara 1862 kiuni Victoria mootii Ingilizattu xalayaa barreesse anini rabbiin kosii keessa na kaasee biyya Itoophiyaa jedhamtu olaantummaa isiittu akka deebitu namuudee jira. Kosii keessa kana kaase kana ummata Itoophiyaa gara kosiittu deebisee gaalla warri jedhamu tokkottu jira. Warra qaqqalee fixee dhiigi isaanii reeffi isaanii galaanattu naqaa warri isaan gargaarammoo Turkii biyya kana baasee isaan kanaan lolee haga jechuun Israa'elii deemee biyya Beetul Maqdasii biyya jechuun Israa'elii sanini biyya mootii Salamoonii ka sanyii kiyyaa deebisee bilisoomsuu barbaada. Gaalla kan akkam fixuu fi akkam balleessuu fi meeshaa guddaa ittiin balleessuu danda'u na erga jedhee Atse Tewoodiroosii Ingiliza xalayaa barreesse. Hayyuu warris gargaaran warri gadi erganiif ittiin gammanne Walloo fixuu fi jecha Magdalaa gubbaatti yeroo sanitti madfii Itoophiyaan hojjattee hin beekne Sebaastopol jedhamu hojjate Atse Tewoodiroos. Sebaastopol maqaan jiru eessa akka hin dhufu beektani? Sebaastopol maqaan jiru eessa dhufe? Namni seenaa qaraatan. Sebaastopol jechuun jaarraa 19ffaa gara wadhakkaattu waraana Turkii fi
Raashiyaa waliin godhan. Waraanni sun waraana Islaamaaf Kiristaanii waliin godhee jedhamee dubbatama. Waraanni sun biyya tana Sochii jedhamtu lafa jechuun Raashiyaa karaa gadii jirtu. Lafa oowwichoo kana warra Tatar jedhamu warra Islaamatti bulchaa ture. Raashiyaa warra Islaamota Tatariisan lafa amma Crimea jedhamu lafa Ukraine fi Raashiyaa irratti wal loltu kana. Lafti sun lafa Tatarii jedhamti. Warra sanyii gosa Mongolii qaban kan Musliimoota sanyiin isaanii maybe warra Tarkii jennuun kanatti dhiyaatan. Kazaakistaan, Uzbekistaan, Turkmenistaan, warra akkas Taajikistaan, warra jejjennuun kanatti dhiyaatan. Okay, Taajikiin Faarsidha. Warra kanatti dhiyaatan. Warra sanii Raashiyaan balleeste, Islaam san balleeste lafa Islaamaa san Raashiyaan fudhatte. Waraanii guddaan gaaf sun geggeeffame Sebaastopol bakka jedhamuttidha. Sebaastopoliin kun awwaal Islaamaa jedhamee beekama. Biyya Raashiyaan Ortodoksiin Islaam itti balleessitedha. Atse Toodros akka Raashiyaan Islaam balleessite anillee walloo Islaama balleessuu qabaa jedhee meeshaa waraana sun Sebaastopol maqaa achi moggaafate. Walloo fixaa jedhee hin taaneef meeshaan sun hojjenne. Ingilizilleen haginni barbaad meeshaan argineef walloo marfamee walloo keessatti du'e. Atse Toodros gosun ajjeechaa gosuniitiin du'e. Atse Toodros. Atse Toodros. Atse Toodros jechuun mana Oromoo keessatti guddatee bahe. Atse Toodros intala Ali xiqqaa qaba. Ali xiqqaa jechuun mootii warra Himanoo kan warri Yejjuu makaadha. Haadhan Himanoo. Abbaan Yejjuu kan qaba. Inni kunin Atse Toodros guddise. Atse Toodros ofirratti guddise. Atse Toodros chaarjerii moobaayilii laaptooppii kana irra du'aa jira egaa chaarjerii deemee fudhadha. Guddise intalisaa kenneef. Intalisaa kenneef. Atse Toodros Atse Toodros yeroo sun kaasaa shaaceedhani koosoo gurguraa nam miskinatti fuudhee biratti guddise intalisaa kenneefi Tawaabech Ali fuudhe. Fardi gulufsiisuus jalatti baratee man isatti guddatees biratti guddate dhuma irratti isa galaafate aangoo isarra fudhatee sijjeesse. Ilmi Abiy Ahmed jedhamu ilmi warri garii jechuun Abiyoot Kaasaa hun jedhamne akkasuma Oromoo keessa guddate. Afaan Oromoo beeka. Aadaa Oromoo beeka. Har'a Oromoo gane akka Atse Toodrosii warra Oromoo hundaayyuu ficcisiise abbootii gadaa walloo innis ka Oromoo ficcisiise. Kun ka argaa jirtan abbootii gadaa Karayyuuti. Ka ilmi abbaa gadaa abbichuu isiniin jettani. Abbichuu isiniin jetta ficcisiise jechuudha. Yeroo tokko na eegaa chaarjerii laaptooppii fudhadhee dhufa. Na eegaa qoqooda chaarjerii fudhadhee dhufa. Hayyee gad deebinee jirra. Sagaleen dhagama. Qulqulluu. Akkasittu jechuun inni kunin man Oromoo keessatti guddatee Atse Toodros. Oromoo jalatti beekama. Oromoo jalatti gulufi farda barate. Intala Oromoo fuudhe. Oromoo galaafate. Akkas diinummaa akkasii Oromoo qaba. Atse Toodros Oromoo jalatti guddatee dubartii Oromoo horate akkam akkas jechuun Ali jibbaa jedhe namni hedduuf gaafata. Hagarran tana intalti Ali Tawaabech nama akkas abbaa isii jibbu jalattu akkam bultee jedhe namni gaafata. Tawaabech Ali akkamiin jibbiinsa ganga Atse Toodros Oromoo jala guddatee Oromoo jala bahee Oromoo balleessee warri niitii irra fuudhee galaan daa'ima horateef galaan keessa buusa jedhee yaada. Jedhamee hagarraa of gaafatama. Abiy Ahmed ilmi Oromoo jedhamee abbaa gadaa jedhama. Ka Oromoon abbichuu jettuun man Oromoo keessa dhalatee guddatee afaan kan beekee aadaa kan beekee akkamiin Oromoo akkas jibbaa jedhamee har'a namni of gaafachaa jira. Namni akkasitti of gaafachaa jira. Wanni kun lachuu waan hagarra namaa hin galle.
hibboo namii hubachuu dadhabe. Hibboo Atsee Tewoodiroosiif Atsee Abiyyi yookaan Abiyoot kaasee wal fakkeessu. Gadaa Atsee Tewoodiroos bulchiinsa Atsee Tewoodiroos Oromoon Walloo hoggansi qabu 32 guyyaa tokkotti dhumate. Har'a jechuun ka Abiyoot kaasee ilma abbaa gadaa saniin jettaniin warra abbootii gadaatii fi nama Karrayyuu 65 hayyoota jedhaman hayyuu gubbaatii haga hayyuu gadi hayyuu gadaa jala ol guddatuu fi hayyuu ammaan tan bulchaa jiru hunda fixe. Hayyooti dhumatan suura isan agarsiisaa ture. Hayyoonni ijjeefaman kakkan. Abbaa gadaa ka ammaan tan bulchaa jiru. Abbaan gadaa ka baallii yookaan bokkuu harkaa qabu abbaa gadaa kana. Hayyooti isaa ka dhudhumatan kunoo kan. Waraanii Abiyoot kaasee haala gos kanaatini warra galaafate warra ijjeese. Abbaan gadaa ka aangoo gubbaa jiru akkasittu waraan Abiy Ahmediitiin liyyuu haayilii isaatiin galaafatame nyaatame. Wanni kun kan irra haasawaa jirru, wanni kun kan irra dubbachaa jirru, ajjeecha gos kanaa ka ta'e kan irra dubbachaa jirru kun akkamiin dhalatee ka jedhu itti deemnee irra dubbanna. Mee hagammaan tana warra du'e, warri ijjeefame eenyu ka jedhu takka takkaani halaalluti suuraalee dhufaa jiran irra haa dubbannuuti. Maal jennaan wanni isin arguu deemtan wanni nu argine waan dhugumaanuu guddoo gara nama nyaata, gara nama booressa. Ummata Itoophiyaan sanyii isaa duguugdee lafaa fixxe Karrayyuu fi Jiilleen ummata lakkoofsi warra sila miiliyoonota ta'u har'a Jiilleen 10,000 Karrayyuulleen 10,000 akkam guddatte. Garuu gaaf Itoophiyaa biyyatti jedham hin dhalatin biyya misaa laga Awaashirra jiraatan laga Meeqii irra qubatanii warri kunini ummati kunini ummata 200,000 ta'uu sila miiliyoonii meeqa ta'a. Garuu Itoophiyaan ni nyaate. Misoomii biyya sanii lagi Awaash warra kan nyaate fixe lagi Meeqii warra kan nyaate liqimsee balleesse. Kan eegii jenneen duubattu warri dhumate kunini kam fakkaataa eenyufaadhaa ka jettanii gaafachaa jirtaniif suuraalee warra dhumate kana isin agarsiifnu haga tokko. Suuraalee warra dhumate kunini yookaan abbootiin gadaa ka ijjeefaman kunin suura warra isin agarsiifne achiin duubattu reefu warraatii fi awwaal warra ka har'i ta'ee isin agarsiisuu deemna. Wanni isin agarsiisnu hedduun isaanii waan guddoo gara nama nyaata. Waan guddoo gara nama nyaata. Laala kunin ka du'e Jiloo Diidoo abbaa gadaa ka ammaa kana jiru. Ka diroo hawaasa. Kun cuftinuu hayyoota abbootii gadaati. Fantaalee boruutii fi boruu fantaalee ilma abbaaf ilma warra gadaa wal harka dhaalu. Bulchiinsi ammaan tan jiruu fi ka baalli dhaalaa jirulleen tokkolleen akka hin hafnetti ijjeefaman. Argitanii? Warra abbaaf ilma sirna gadaa keessatti abbaaf ilmi walirra aangoo dhaala jechuun gadaan abbaa yoo dabarte gadaa ilmatti aangoo fuudha. Jalattuu guddisa. Boruu fantaalleetii fi bulaa fantaallee kun lamaan obboleeyyan. Abbaaf ilmi ka du'ellee jira egaa suura isin agarsiisa. Wanni tahee waan guddoo nama gaddisiisate. Suura kayyoo barbaaddan jechuun Feesbuukii Mohammad Fantaalee gurbaan kun Mohammad Fantaalee jechuun maqaa isaanii eegata agartu Fantaalee maqaa akka malee paapulaarii tahee gara Karrayyuu kana Mohammad Fantaalee ka OMN hojjetu kun odeeffannoo kan guddaa bal'aa maxxansaa jira. Yoo deemtanii laaltani odeeffannoo kan arguu deemtan jechuudha. Abbaaf ilma ka wanni nyaata boruu Fantaalee boruu Galaasotii fi Fantaalee boruu Galaasoo abbaaf ilma kun warri lachuu jechuun warra jechuun biltsiginnaan nyaate. Abbaaf ilma boruu Fantaaleetii fi Fantaalee Galaasoo warri kan lachuu sirni kun nyaatee jira.
abbaaf ilma bilxiginnaan nyaatte. Suuraan kun kan warra gadaa gaafa qubsuma kaafamte Facebook naannawaa ture har'a diinii dhiiga isaanii dhuge. Lachuu abbaaf ilma akkuma jedhe ijoolleetti guddisanii gadaa abbaatii fi gadaa ilmaa jidduu waggaa 40 jira. Akkasi jechuun ni beektan jechuun. Warra kan galaafatee jira jechuudha. Suuraan biraa kan dhufaa jirtu maal fakkaate? Laala waan Oromoon keessatti jirtu waan Oromoon ittaati. Jiloo dhaddoo jedhama. Jiloo dhaddoo jechuun hayyoota gadaa keessaa nama tokko. Jiloo dhaddoo hayyo. Namni kunini waajirii aadaa fi turizimii Oromiyaa ambaasaadera tahee maalii fi sirni gadaa kun akka hambaalee addunyaa UNESCO beekee jira. Warra promote godhaa jiru sirni gadaa dhaadheessaa beeksisa ambaasaadera aadaa Oromoo turan. Waajira turizimii Oromiyaatti warri kun ambaasaadera turan. Jaarsi kulleen biltsiginnaan galaafattee jirti. Biltsiginnaan nyaattee jirti. Ambaasaadder warra ka ta'e. Wanni ta'e waan akka malee nama ajaa'ibu. Wanni ta'e waan guddoo nama gaddisiisu haala goos kanaatiin hayyoota Karrayyuu hayyoota ammaan tana gadaa irra jiranii fi gadaa irraa kayanii mootummaan biltsiginnaa galaafate mootummaan biltsiginnaa nyaatee jechuudha. Irra deebinee haasofna. Janaazaa warra kana reeffi isaanii ajjeecha kale ta'e. Yoo akkam xiqqaan namni 65 dhumate janaazaa warra haala goos kanaati. Reeffi namaa yoo agartanii kun reeffa ilmaan Karrayyuutidha. Janaazaa isaaniitidha. Akkasittuu reeffi isaanii ummatii wanni godhate. Yoo agartan taat akka malee haala ajjeecha suukanneessa golgoleessa taheenii madaayanii miidhaman. Ajjeecha suukanneessa akka malee golgoleessa taheen. Okay? Haala goos kanaatiin ijjeefamee reeffi namootaa kunin. Ajjeecha suukanneessa, ajjeecha golgoleessa tahe, reeffi ilmaan Karrayyuu akkasittuu lafa uffise. Ummatii reeffisaa walittuu qabatee hardha awwaalachaa oole. Hardha jechuun guyyaa awwaalati yookaan guyyaa irreessati. Namni awwaalachaa oole reeffisaa. Kun ammoo suuraalee awwaalaa jechuun kan nama dhumate. Ummatii awwaalatu Karrayyuu irra dhufaa jiru. Argitanii? Akkasittuu awwaalachaa oolan. Mee suura kan tokkoon isin agarsiisnuti. Awwaala tahee hardhaa kana. Waan akka malee gara nama booressaati. Waan akka malee nama gaddisiisaati. Ummatii keenya akkasittuu guyyaa guyyaan dhumataa du'aa nam kenna awwaal nam kenna haasawaa oolla. Kunnar suuraa isaanii ummatii warra dhumate nama 65 akkanattu awwaalachaa oole. Akkanattu warra kan geggeessaa oola. Hayyooti isaa, beektoti isaa. Kun jechuun afaan talleetidha. Ummanni kun risoorsiin isaa akka malee xiqqaadha. Waan inni qabu cufarraa fudhatamee jira. Wanni inni qabu aadaa isaa kan qofa. Aadaan isaallee har'a kun irra akkanattu mancaafamee jira. Hayyoota kan qaba. Karrayyuun lagisaa awaashii dhabee, horii isaa dhabee, gaal isaa dhabee, hiyyoomee, deegee, lakkoofsisaa. Ummati 200 irraa 10,000 gad deebi'ee silaa ummati 200 waggaa 150 dura ture har'a meeqa ta'uu qaba. Har'a waan qabu san cufaayyuu dhabee ummati kunin aadaa isaatii fi wanni inni qabu hayyoota isaa kan qofa kanallee har'a dhabee jira. Lafti isaanii jechuun silaa akka Itoophiyaatti misoomtee sukkaarii awaashii irraa madduu jedhani. Sukkaarii jechuun mata haaraa irraa dhufu. Ummata jiilletii fi ummata Karrayyuu jiruu itti hadheessee nama Finfinnee ammoo jiruu itti mi'eessaa jedha. Mahadii Hamiid Muudee. Nuura dheeraa burtukaanii marmalaataa jechuun achirra dhuftu namni Finfinnee jiruu isaa daabboo ittiin nyaata ganam ittiin mi'eessa fi daabboo. Karrayyuu ammoo jiruu itti hadheessa.
on isaa qa'ee isaa irraa buqqa'ee dhumatee bade. Isa jiruutti hadheessaa Itoophiyaa immoo jiruutti mi'eessa. Har'a sunillee jiruu hadhooftu sallee jiraachuu dadhabee hayyuu isaa ka qabu takkachi sirna gadaa itti obsullee harka dhabe. Ummatii Karrayyuu hayyuu isaa sirna tokkichi qabu harka dhabe. Gaddii kan caalu hin jiru Karrayyuuf. Gaddii kan caalu hin jiru Oromoof. Oromoon ilma abbaa gadaa warri jechaa baatanii warri abiyyi mataa gubbaattu baadhachaa turtan. Minilik zamachaa isaa bu'aan isaa kunoo kana. Amana fudhadha liqimsa. Minilik zamachaa jettanii minilik zamachaan Oromoo fi kan fidee. Minilik zamachaan Oromoo fi kan dhalee. Jaalattanii jibbitanii bu'aan minilik zamachaa kunoo kana. Oromoon har'a ilma abbaa gadaa abbichuu kiyyaa malxarayyoo kiyyaa marree kiyyaa jettanii abbichuu mataattu baachaa jirtanii waan facaafattan ammaan tan haammachaa jirtanii. Oromummaa yuudam jechaa turan warri Oromummaa yuudam sirni gadaa balleessuu Oromoo balleessuu lafirra warri kuyyoo danda'a warri abii jalattuu galee Daani'el Kibrati Faatii Oromiyaa minaamin yifres Oromummaa yuudam minilik zamachaa jedhanii godhachaa turan isan ilma abbaa gadaa abbichuu kiyyaa Oromoon aangoo gubbaattu bahee gaafin Oromoo deebite abbichuun akkas nu godha abbichuu jechaa turtan. Ilmi isan abbichuutiin jettan jibbinsi Oromoo inni qabu daangaa hin qabu. Hammeenyi inni Oromoo qabu daangaa hin qabu. Nami kun akka Atsee Tewoodiroos Oromoo jibbuman Oromoo keessatti dhalatee guddatee Oromoo balleesse. Aangoo sirna Walloo balleesse hayyoota isaa mootota isaa balleesse. Amma warqitu maaliif akka dammastoota maaliif akka isinii galee jira. Hayyoota warra hundaayyuu fixe. Sibaastoopool meeshaa akkamiin akka inni hojjete maaliif akka inni hojjetu hunda beektan. Abiyoota kaasa heelleen isin abbaan feetan mataattu baadhaa. Har'a jechuun bu'aan abiyoota kaasee Oromoo fidu awwaala reeffa hayyoota Oromoo sirni gadaa tokkicha Oromoo hafe balleessuu fi muratanii Walloo keessatti badii dhiifama Karrayyuu keessatti badii hagas geettu dhaqqabsan. Yoo kun isinii hin galle Oromoo yoo kunin barnoota isinii hin taane Oromoo fi maali barnoota akka tahu hin beekamu. Kun barnoota isinii haa ta'uti Oromoo. Kun hubannoo isinii haa kennuuti Oromoo. Beekumsi isinii haa ta'uuti Oromoo. Har'a waan facaafattan. Qarana badaabe guba. Sirna nafxanya. Kaabii Ahmedii ka Oromoon gadhaabde Oromoo gubaa jira. Oromoo balleessaa jira. Hayyoota gadaa Karrayyuu Oromoon akkanattu dhabe. Har'a Oromoon akkanatti booyaa jira. Reef nama argitanii jirtan. Janaazaa argitanii jirtan. Kunin Karrayyuudha. Karrayyuu keessatti waan ta'edha. Reeffa ilmaan Karrayyuutidha. Kunin jechuun bakki kun Sooriyaa miti, Afgaanistaan miti, Iraaqii miti. Bakki kunin uummata Karrayyuutidha. Waraanii Kaasagiitee harmattuu hin deemne. Yookaan waraanii eessattan cifraati miti. Bakka waraanii watakka hin jirretti uummata nagayaa gadaa walgahii gubbataa'u Abiy Ahmed akkasittu ficcisiise. Kana kan isin beekuu qabdan. Kan eegi jenneen dubattu hayyoota dhumatan argitanii jirtan. Waan ta'e argitanii jirtan. Waan ta'e argitanii jirtan. Uummata Oromoo Fantaalleettu akkas dhumate kana. Uummata Oromoo Karrayyuu akkas dhumate kun akkamiin dhumate? Wanni kun akkamiin taatee jettanii gaafachuu ni maltan. Wanni kun akkamiin taatee jettanii gaafachuu ni maltan. Hayyoonni gadaa dhumatan kun akkamiin dhumatanii wanni kun akkamiin taatee jettanii gaafachuu ni maltan. Amma san deemne irraa haasa'uu deemna. Hayyoonni kun hayyoota gurguddoo warri kun qabu. Beektota gurguddoo ummati kun qabu. Hayyooti kunin. Hayyoota kana akkamiin dhumatanii jennee eegi gaafannu. Akkuma dhageettan dhiyoo ummati Karrayyuu biltsiginna wajjin tahee abaa'oo shaneen loluu qabaa jedhee mootummaan Abiy Ahmed dibbee dha'aa ture. Dibbee guddaa abaa'oo shanee wajjin tahee. Dhiifama mootummaa wajjin tahee abaa'oo shaneen wal loluu qabaa jedhee qawweetti qoodee lola jechaanii ture. Ummati Karrayyuu kunin. Addisuu Araggaa footoo isa isin yaadachiiso isin garsiisoo deebise. Addisuu Araggaa faatii Karrayyuu jedhanii footoo Karrayyuu baasaa turan. Addisuu Araggaa faatii.
ummati Karrayyuu nu kaayoo Oromoo fi lollaa malee risti Amaaraaf deemnee hin lolluu jedhanii didan. Karrayyuu qawwee hidhattu dhagayanii warri Amaaraa falmiittu seena. Warri isaan daangaa gubbaattu lafa irratti wal lolanii kalaaf warra akka malka jiloofa fudhate magaala guddoo godhate. Kalaaf warra akka qorkeefa fudhate yookaan lafa jillee ka akka boolloofa arartiifa irra fudhate irrattu magaala godhate master plan irrattu banate. Warri sun Karrayyuun qawwee argatennaan lafnurra deeffata qawwee irra guura. Yaadattanii Asaaminoo Tsiggeeti Fabbaree Addaamuu faati milishaa Amaaraa hidhachiisanii lafisaan hagammaa fudhatan. Lafti fudhatamuun bara Abba Duulaa irra turte garuu bara Abiy Ahmed aangootti dhufeen dubattu mootummaan Oromiyaa dubbachuu hin danda'u. Abiy Ahmed dubbachuu hin danda'u babal'achaa fudhatanii warri magaal tolfate. Kaayoo Amaarii Finfinneetti dhiyaachuu qabu Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal tuqsiisu Awaash baaburaa fi laga Awaashii lafa misooma to'achuu fi qabaniin. Qawwee irra fuudha Oromoon qawwee hidhachuu hin qabu Karrayyuu ka jedhu duulii guddaan geggeeffamaa ture. Karrayyuun akkuma Oromiyaa kamiyyuu waraanii bilisummaa Oromoo keessa socho'a. Waraanii bilisummaa Oromoo keessa socho'u kunin bakka gargarittu tarkaanfii ni fudhata. Mootummaan wal lola. Milishoota mootummaa warraan wal lola. Warra mootummaan hidhachiisen. Warra mootummaan qawwee kennuufin wal lola. Warra kanaan wal loluu waan hin baratamedha. Warri kanaan yeroo isaan wal lolani warri kanaan yoo isaan wal lolan namni mootummaa wata'uu ni mala namni mootummaa miidhamuu ni mala. Footoo Karrayyuu nu agarsiisan jettanii ka Addisuu Araggaa Facebookiin kunini Facebookii Addisuu Araggaati yoo isin argaa jirtan footoon inni baase kunoo kana laala. Addisuu Araggaa amma footoo isin agarsiisu. Karrayyuu mootummaa wajjin dhaabbataa jedhee isattuu nutti himaa ture. Uummatii Karrayyuu akkas bahidhanii eegii isaan qawwee qoonne fedhanii Amaarii balaaleffatee qawwee irra guura jedhame. Achiin dubattu walitti bu'iinsatu ture. Walitti bu'iinsa ture kanaan warra jechuun mootummaa Abiy Ahmedii ka Karrayyuu hiikkachiisuuf dhufe. Poolisii humna addaa godina Shawaa Bahaa dhumate. Dhumatee qawween gareerra booji'amee gariin ijjeefamee gariin madaahee gariin baqatee konkolaataa warra ittiin dhufellee wanni jedhe. Achiin dubatti abbootiin gadaa Karrayyuu waan kan dhageette. Dhageettee ni gaddite. Ka duulaa dhufelleen ijoollee kenna. Ka ittisa dhufelleen ijoollee kenna. Aadaa qabna. Biyya Karrayyuu keessatti Oromoon dhiiga Oromoo dhangalaase wanni kun hin taatu wal mari'annaa. Qubsumaaf taayan. Mariif taayan. Abbootiin gadaa hatattamaan wal yaamtee akkamiin nagaa buusnaa akkamiin araara buusnaa wal mari'atan. Taayanii. An jechuun gaggabaabsisanitti himaa jira. Istooriin dheeraadha. Istooriin dheeraadha. Duulii mootummaa akkamiin achi dhufee akkamiin ijoollee qaqqabuu yaalee akkamiin walitti bu'iinsi kun dhalatee ijoollee qabamtee hiiksisuu irratti akkamiin namni wal fixee walitti duulee warri mootummaatii fi warri bosona ijoollee qabamti gadhiisuu irratti lolli bakka biratti ta'ee sunini odeeffannoo bal'aadha. Isin biraan hin genne guyyaa biraaf haasofna. Amma waan maanguddoota Karrayyuu kanirra waan haasa'u taatee fi ummati waan kan dhagahee hayyuun gadaa ka maanguddoota wanni ta'e kun waan akka malee nama gaddisiisu wanni kun ta'uu hin qabu biyya keenyatti Oromoon akka wal fixuu hin qabdu araara teennaa jedhan. Araara taayan hin koratan. Abbaan gadaa kana hayyootisa cuftinuu dhufan. Hayyoota isaatii alattu jechuun warri kanaan dura gadaa irra ture maanguddootaa fi warri gada tahuu deemulleen warri bokkuutii fi warri kaalleen cuftinuu wal arganii haasa'uu jalqaban. Isaanii aarsanii kana mootummaan Abiy Ahmedii waraanii isaa dabalataanii humni isaa dabalataan Liyyuu Haayilii Oromiyaa ka godina Shawaa Bahaa waraana qabatee dhufe. Waraana qabatanii dhufanii abbootii gadaa walgahii gubbaa jirtu waan akka hin gaafanne ni marsan. Achiin dubattu qawween akka roobaa taate. Bakka maanguddoonni sun jirtu qawwee irratti roobsisan. Kalaashii irratti roobsisan. Ni marsanii namni achittu argame tokkolleen hin hafne. Abbootiin gadaa kun takka bakka waraanatti hin dhumanne. Lama
bakki isaan jiran waraanii wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Sadi abbootiin gadaa kun inni qawwee hin hidhanne bakki kanattu. Gaaddisa jal taa'anii akka aadaa Oromootti oda jal taa'anii akka aadaa Oromootti marga qabatanii waan araaraa waan nagaa buusu ijoollee Oromoo gam tokko mootummaa deeggarte gam tokko mootummaa balaaleffatte wal fixu kana akkamiin nagaa buusne biyyitii Karrayyuu lafa dhiigaa hin taane goona biyyi nagaa goona biyyi araaraa goona jedhanii odoo isaan yaadaa jiranii isaanu hireen warra du'a taate hiree warra qawwee taate nagaa buusne irratti nagaa dhabanii mootummaan marse mootummaan warri kan akkasitti iyyuu jaarsolii bebeekamoo Karrayyuu yoo akkami xiqqaatee bakki sunittu nama 46 walgahii gubbaa ture akka odeeffannoon achira dhufti jettutti nama 46 keessaa abbaa gadaa dabalatee warri gurguddoon jiran 13 ol achumatti ijjeefaman. Abbaa gadaatii fi hayyoonni isaa gurguddoon achittuu ijjeefaman. Warri achittuu ijjeefame nama 16 jedha warri gariin 13 jedha. Warri kun cuftuun abbootii gadaa ka araaraa fi dhufte waan araaraa haasawaa turte. Abbootii gadaa waan araaraa dubbachaa turte 16 kun achittuu marfamanii achittuu ijjeefaman. Namni gaddisiisu dhiiroo 13 akki garitti 16 battalumatti ijjeefaman. Garuu namni du'e 13 13 achittuu du'e 13 achiin dubattuu du'an 3 achiin dubattuu du'e nama 16 ka jedhu maddeen Karrayyuu irra haasawaa jirti. Garuu immediately battalumattu namni du'e 13 fakkaata. Maybe madaa irraa kan ka'e 3 dabalamee namni dhumate nama akkasiiti jechuun nama 16ti. Woboottu ijjeesee maali ka jettanii itti deemuu deemna. Waa'ee woboo eessatti akka dubbadhee ture durattu warri gadi armu dhufee armadde waan gadi barreessaa jirani. Warri waan san barreessu asirraa haqaa jirra. Namni 16 achittuu dhumate ummatii Karrayyuu hayyuun isarra dhumatee jira. Beekan isaa irra du'ee jira. Hogganaan isaa irra du'ee jira. Ummanni ni gaddee, ni dutee, ni danfee. Ummatii jechuun abbaan gadaa kinarra du'e, abbaan bokkuun irra du'e, abbaan baalliin irra du'e, hayyuun kinarra du'e, hogganaan kinarra du'e jedhe. Dutee hiriira bahe. Warra hiriira bahe kalaashii itti roobsisan. Kalaashii itti roobsisan. Warra reef barbaadachuu dhufe. Hayyuu isaa barbaadachuu soqachuu dhufe ittifachuu dhufe. Yoo akkami xiqqaate namni 50 dhumatee jira. Nama 66. Namni 66 haala gosa kanaatiin ijjeefame. Nama 66 haala gosa kanaatiin ijjeefame. Hayyoota gurguddoodha. Beektota gurguddoodha. Kun warra hambaa seenaatiidha. Beekumsi warra wajjin du'e. Horsiisee bulaadha Karrayyuun. Yuunivarsiitii hin qabu. Laayibireerii hin qabu. Beekumsi mata maanguddoota kan keessa jira. Abbaan gadaa hayyoonni akkanattu beekumsa wajjin du'an. Sirnallee wajjin ijjeessan. Harda Oromoon mana kitaabota gurguddoo uummatee Karrayyuu dhabe. Ajjeechaan bos kana ajjecha Atse Tewoodiroos Maqdalaattu godheen as ka abbootii gadaa hayyoota saba tokko guutumaa guututti jimlaan gos kana fixe bara weerar Xaaliyaan hin taane bara Atse Minilik illee hin taane isinitti hima. Atse Minilik akkana walii qabe nama hin fixne. Ka waraan gubbaattu ijjees malee abbaa gadaa akkas walittuu qabe wal gairratti hin fixne. Haile Sillaaseen kan hin goone. Mangistuu Hayilamaariyaam hin goone. Mallas Zeenaawii hin goone. Hayilamaariyaam Dassaalany hin goone. Abiyoot Kaasaayettuu godhe waan kana. Abiyoot Kaasaayettuu waan kan godhe. Durattuu akka dubbadhee
warqitu mastawaat warra walloo kabardure sun dhageettan warri sun dubartii yaamamane hoggansu warraa ka dhiiraa hundaayyuu walittu qabe nam 32 guyyaa tokko Atse Tewoodiroos Magdala gubbaattu fixe. Lafarra namni afaan Oromoo keessa dubbatu hin jirre. Lafti ammaan tana akka jechuun gubbaa laaftoo waadila dalaanta Magdala jennee fudhannu kun biyyittii kunin gam tokkoon jechuudha harki guddinni warra himanuuti. Biyya Oromoo biyya sheekota biyya aalimoota jedhaman. Biyya aalimootati biyya sheekotaatidha. Biyya quraana biyya madrasaatidha. Har'a jechuun Islaam deemtee naannoo san keessa baatiriin barbaadda hin agartu. Atse Tewoodiroos Hatsuyaanis nama Islaamaa amantii jijjiirsise uummata walloo yookaan Amaaraa ta'a Kiristaan ta'a Ortodoksii ta'a afaan baradhaa jiraadha yookaan harma buqqaa ba'a. Waadilaa fi dalaantaa masjiidii lafa ijaaramuu hin dandeenye akkuma Aksumii keessa lafa takka. Gaafa yejjuu himanuu irra dhalate. Haati himanoodha abbaan yejjuudha. Warra Liigwaan Golfaatu warra Marsaa faatidha. Warra Doorii faatidha. Warra sirna mootii yejjuu dhaabe. Mootummaa warri yejjuu kun inni kadhaabbate mootummaa seenaa guddaa qaba. Garuu nam isaan guddisanii dubartii warri kenneefin mootummaa warra dhumiisa ta'e. Abiyooti kaasahee man Oromootu galee man Oromoo keessa jiraatee ummati Oromoo arjummaa isaa gaarummaa isaa hin beeka gaafa bishaan gaafatan aanan itittuu nama baasee jedhee jibbiinsi gos kana kan inni Oromoo qabu garame akka inni Rabbi qofattu beeka. Oromoon maal akkisu godhin beekamu. Atse Tewoodiroos dubartii Oromoo qabaatee man Oromoo keessatti guddatee gulufii barsiise nama gaafa inni hiyyeessa jechuun miskiin tahee Atse Tewoodiroos jechuun dhukkuba minniitiif qorsa minnii gurgura. Kaasaa koosoo shaaci. Nama qorsa minnii gurguru heexoo gurguru nama godhee mootii godhee of jalattu galche gulufii farda barsiise intala mootii kenneefi aliin dhumirratti mootummaan isaalleen isaan dhabame. Dhumirratti innillee lubbuu isaa isaan dhabe. Wallooleen akkasitti salphate haga ammaan tana salphina sun keessa jira. Waggaa 100 fi meeqan dura waan ta'e. Bara 1855. Oromoolleen jechuun gadaa isaatiif seera isaa sirni isaa ammaan tanallee nama warri guddisee gudeeda keen keessa baheedhanii gariin itti fudhatan ilma abbaa gadaa gariin jedhuun sirni gadaalleen isaan dhabamuu deema. Oromummaallee yoo danda'am Oromummaa yuu deemachaa jiran. Nama Oromoon garii ilma abbaa gadaatii gudeeda kiyya keessa bahe abbichuu kiyya jedhee faarsu gadaa isaa keessatti Oromummaa yuu deem Minilik zamacha jedhanii waraannu godhaa jiran. Kunin waan achirraa dhufe. Minilik zamachaan waan Oromoon fedhee godhate. Waan Oromoon fedhee jaalatee godhate. Abbichuu kiyyattan odoonni Minilik zamacha siin jedhu akka ija si hidhani akka gurra si cufani abbichuu ilma abbaa gadaa abbichuu ilma abbaa gadaa jette sittu godhate. Falfala si baase morma si baase yookaan wasitti godhee Daani'el Kibrati wajjin ta'e isaa Minilik si jedhaa jiru ati abbichuu jette ilma abbaa gadaa jette abbaa gadaa si ijjeessa. Mangistuu Hayilemaariyaam abbootii gadaa akkasitti ijjeessa. Wata akkasiin ta'imuuti. Biyya Itoophiyaa keessatti sirni gadaa kabaja guddaa ka argate bara Mangistuu Hayilemaariyaamiiti. Hin beektanii kana? Hin beektanii? Hayilee Sillaaseen abbootii gadaa bakka hundattuu keessattuu bakka Booranaatii fi Gujii keessattuu balleessee baalabbaata jedhee warri qaalluu bakka kenneefi ture. Abbootii gadaa Hayilee Sillaaseen hin fixne hin ijjeesne aangoo irra dhiibee sirni gadaa balleessuu fi carraaqe. Abbaa gadaa madhi galmaa Finfinneetti fide bara 1952. Abbaa gadaa Booranaa. Galmi guyyoos immoo madhi galmata. Abbaa yookaan ilmaa warra lamaan keessa tokko. Kitaabni keessa hin jira. Kiristaan ta'e yookaan isin balleessinaa jedhaniin Kiristaan ta'e uummatatti gale jennaan. An kiristaanallee hin ta'u kiristaanallee uummatallee hin godhu. An aadaa gadaatiin bula. Yoo kiristaanummaa uummatatti qabadhe galiin naan jettan kiristaanummaa uummatatti qabadhe galuun bira asumatti duu barbaada. Uummata kiyya doonaan ijjeesni masaraa biyyaalessa bakki itti namti kanatti na ijjeesi jedhan. Asumatti na ijjeesi. Mangistuu Hayilemaariyaam gaafa aangootti dhufe maal godhe? Abbootii gadaa ka Booranaatii fi ka Gujiitiif beekamtii addaa kenne. Akkuma amantii Islaamaatii fi amantii Pirotestaantiitiif beekamtii kenne jechuudha. Qaallu warri jedhamu warri baalabbaata
warri baalabbaataa ka jechuun arsiillee keessatti amma jechuun hin beektan warra arsii keessatti reftivaalii kukkuun cuftin iyyuu baalabbaatii warruma qaqaallutii fi warruma gosaati aangoorra dhiibee baase warra gadaa warra bokkuu duratti fide kun keessattuu booranaaf gujii keessatti akkuma dhugaadha. Mangistuun sirni gadaatiif tola oolee jira haga tokkotti. Mangistuun garuu ilmi abbaa gadaa isin jettaniin waan gos kana godhaa jira. Kan ammaan tan ilma abbaa gadaa jettan odoo isin gartanii Minilik Zamachaa jedhee labsachaa jiru. Bu'aan Minilik Zamachaa waan gos kana of keessaa qaba danda'a isiniin jenna. Isina dandeessisu ta'e. Waan kan garuu Oromootti of godhe. Yoo Oromoon ija banatee sirna cunqursaa nafxanyaa kan jalattuu hin bullu Minilik Zamachaan bu'aan isaa Wallaggaatti wanta argine jirra. Karayyuutti wanta argine jirra jettanii beektan. Diddan umriin qabu. Mootummaan Abiy Ahmedii kun yoo jiraatu Oromootti jiraachisa malee waan biraati miti. Juntaan akkas nu godhee juntaan akkas ta'e juntaan Abiy Ahmedii mo'annaa maali odoo jedhee juntaan ni mo'ata jennee yaadnu juntaan akkas nu godhee juntaan hin bade. No juntaa miti Oromoon didee jennaan mootummaan kun hin jiraatu. Kamataa mootummaa mataattu baatee waraana juntaan wal lolu godhuu fi maallaqa kennuu fi ilma abbaa gadaa jedhee faarsuu ka gaaf inni gabrummaa nafxanyaa si fidullee mataa jalattuu qabate jala fiigu Oromoodha. Maaliif juntaa qubetti qabde juntaan hin dadhabde juntaan akkas taate haamileen na tuqamte. Ummatii kan kee jala ciise si gorraamaa bakka inni jirutti ummatii kan kee jala ciise bakka dhumachaa jirutti abbaa gadaa jettee faarsaa jirtu odoonni sirratti Minilik Zamachaa jedhu. Odoonni Zamachaa Minilik si jedhu odoo warra Oromummaa Yiwudam jedhu baadhatee ittiin deemaa jiru jalatti bulte juntarra jijjiirama eegde juntaatu naa kuffisa. Ati jalatti bulta junta mas kuffisa. Argitanii? Mee gaafa jechuun kanaan durallee yeroo hedduu dubbadhu. Abbaan gadaa Gujii faati. Abbaan gadaa Booranaa faati. Abbaan gadaa si komandoo warra jedhamani. Ambaasaaddaroota waraana deemanii waraana Tigraay balleessa maali akkas godha qeerroo fi qarreen Abiyyi wajjin dhaabadha ka'a jedhan. Gaafa warri Oromummaa Yiwudamedhani. Oromummaa Yiwudam maali jedhan abbootiin gadaa tokkollee hin gabbaate dubbattee beekti. Takka. Abbootiin gadaa gargaarsa qabatanii injifannoo abbichuu faarsuu fi maqalee maali geessan. Abbootiin gadaa waraanii akka namni duulu Abiy Ahmediin duulennaan abbootiin amantiitii fi abbootiin gadaa duuluu fi kaate. Waliin duula qeerroo fi qarreen duula jetti gadaan maali itti fadha jedha. Ani jechuun saalfadhee jira. Akka malee na saalfachiisa abbootii gadaa. Oromoon abbaa gadaa hin qabu gadaa malee. Oromoon abbootii gadaa hin qabu abbaan gadaa abbaa garaa malee jedhama. An keessattuu jechuun abbootii gadaa ka Booranaatii fi abbootii gadaa Gujiitii fi abbootii gadaa Arsiisi komandoo kan guddootti saalfadha. Bakka Oromoon miidhamti hin jirtu. Bakka Oromoon wataati hin jirtu. Bakka biltsiginnaan harki dhawaa jedhanii abbootii garaati nama hunda dura ka dhufee sarara dura jala dhaabbate hiriira galu warra. Ka mootummaa deeggaruu dhawu. Hardhima dubbachuu dadhaba abbaan gadaa si komandoo kalee duula jedhee miidiyaa gubbaatti gabbahee qeerroo fi qarreeni hiriira warri junta wajjin baatan adabadha maali jedhuma dubban. Karrayyuun jechuun ummata bareentuti si komandoo wajjin abbaa takka Oromoon cuftunuti akkuma haa jennuti. Ma hin dubbanne eessa jiranii gabbahanii ma dubbachuu dadhaban. Abbaan gadaa jechuun Arsii jedhaman sun abbootiin garaa sun gabbaatee ma hin dubbanne eessa jirti. An jechuun jalqaballee abbootii gadaa jedhee warra suni beekamtii hin kennu. Warra suni jalqaballee abbootii gadaa jedhee beekamtii hin kennu. Abbaa garaati. Uummatii Oromoo akka jechuun warra kan beekuuf. Akka warri saaxilame warri kan uummatii kennu beekuuf. Uummatii kennu akka warra kan beekuuf nu gargaaraa jedhee waa yaaduuf. Abbaan gadaa Boorana kamidha. Shanee wallola qawwee nu hidhachiisa. Abbaan gadaa Gujii. Mootummaa shifta nurra dhowwe shifta mootummaa. Garuu gaafa abbaan gadaa waa'ee isaanii jaarsi kun cuftinuyyuu isaan waliin miseensa gumii gadaa Oromiyaatidha. By the way abbaan gadaa sila aangoo fi bolol hin qabu. Fedhii aangoo qabaachuu hin qabu.
sirni gadaa kan itti isaan goolirra dabarsa. Abbaan gadaa bara Ihaadigii abbaa gadaa warri diigudha. An jechuun dhugaa dubbachuuf guddoo saalfadha. Abbaan gadaa Booranaatii fi abbaan gadaa Gujii faatii waliin ta'anii abbaa gadaa Shawaa Bayyana Sanbatuu irratti fonqolchi mootummaa magaalaa Sallaa keessattuu gaafa isaan geggeessan deeggarsa Abiy Ahmediitiin Lammaa Magarsaatiin yeroo sanittu. Maaliif abbaan gadaa Bayyana Sanbatuu abaa'oo wajjin nagaa buusaa jedhee qawwee hiikkachiisee Jawaari wajjin deemee meeshaa Jawaar Muhammadii tahee meeshaa kafaa'uu ta'e jedhanii fonqolchi mootummaa irratti geggeessanii waan san ka godhe Jiloomaan Dhofaatidha abbaa gadaa Booranaatii fi abbaa gadaa Gujii faatidha. Abbaan gadaa gumii waliigala Oromiyaa diiganii fonqolcha irratti godhan fafa waan sun yeroo sanitti dubbachuun nam saalfachiise. Sirna mootummaa tahee jira jechuun gadaan. Kagarii warra bu'aa biltsiginna irra dhaabbachuu baratanii sirni gadaa baallii dabarsuu danittu jira abbootiin gadaa. Garuu miseensoti kun cuftinuu miseensota gumii waliigala Oromiyaa warra wajjin jiran isaanii ijjeefam kana hin dubbatan waan akka hin godhan. Wanni guddoo nama gaddisiisa Oromoo keessatti wanni deemaa jiru waan gos kanaatidha. Abbaan gadaa jechuun abbaa garaa tahee wanni deemu wanni nama gaddisiisa waan gos kanattu jira. Mee kan eegi dubbadheen dubbatti mootummaan kunin mootummaan bar dure Ihaadigii yoo rakkoon tokko dhalate ni qorannallee fakkeessaa waan adda addaa goonaa jedha. Bakki waraanii hin jirrettu ijjeese warri kan galaafate dhiiga dibate ijoolleen Karrayyuu cuftunuyyuu maatiin abbootii gadaa kun miidiyaa adda addaa gubbaatti dubbatte mootummaatti nu ijjeese mootummaatti waan akkasii godhee jedhanii dubbachaa jiranii odoo mootummaa himachaa jiranii odoo biltsiginnaatti quba qabaa jiranii warri garii miidiyaan Itoophiyaa ammoo kijjiba isaa oofaa jira. Miidiyaan Itoophiyaa kijjiba isaa የከረዩ አባ ጋዳ በሸኔ ተገደሉ ሚዲያን ኢትዮጵያ mootummaan naannoo Oromiyaa ibsi baasee jira. Waan nama gaddisiisaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsi baasee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsi baasan የከረዩ አባ ጋዳ በአሸባሪው ሸኔ ተገደሉ. ባይዘዌ bakkinni itti du'e lolii hin turre. Bakkinni itti du'e waraanii tokko hin turre. Gaaddisaa Odaa jalattuu ijjeefaman. Gaaddisaa Odaa jalattuu ijjeefaman. Mee ibsa mootummaan baase kana isin haa dubbisuti. Mootummaan Oromiyaa ibsi baasee jira. Waan nama gaddisiisaa. Warri kun jechuun ambaasaadara aadaa turizimii Oromiyaati gariin isaanii kan ijjeefaman. Mootummaan ibsa kijibaa ibsa dharaa baasee jira. Laala waan jechuun ibsi mootummaan Oromiyaa baase. Abbaan gadaa Karrayyuu gara shororkeessa shaniin ajjeefaman. Mootummaa Cunduuraati. Ofii isaatii ajjeese. Ofii isaatii galaafate. Shaneen ajjeefamanii. Jedhee ibsa akkasittu baasa. Argitanii? Cunduura jechuun kana. Silaa wanni kun Oromoo taatee malee. Melaala Oromoo. Namni kun silaa akka amantiittu odoo silaa Karrayyuun Ortodoksii taatee qabaate Phaaphaasii Ortodoksii jechuudha. Phaaphaasii Ortodoksii Karrayyuu haa jennuuti. Silaa doo akka jechuun amantii Islaamatiin kabulan taate amiira guddicha dhumaatidha. Ummati Phaaphaasiin isaa ijjeefame, amiirii isaa ijjeefame harka marate taa'uun jira silaa Oromoo taatee malee. Phaaphaasii Itoophiyaa kabataskaan Ortodoksii Abunee Maatiyaas ummata Tigraay irratti duguugga sanyiitu gaggeeffame an dubbachuu dadhabee jira. Afaaniin na hidhamee jira. Miidiyaan Itoophiyaa na ukkaamsa jira. Gaafa inni dubbate mootummaan Abiy Ahmedii olol irratti oofe. Abbaa bataskaanaa kenna ka Ortodoksii metuqii jedhanii afaan tokkoon dubbatanii callisiisan. Abiy Ahmed. Ture gaafa Abiy Ahmed deemee jilbi dhungate. Garuu kenna ka Oromoo akkanattu ijjeefama. Abbaa kana namni jedhuun hin jira. Abbaa kana namni jedhuun jira.
Odoo sila waan biiraa taatee waan amantii taatee yookaan maali taatee Oromoon cuftinu har'a jechuun waa cifaa oolu. Oromoon hundar lolaa oola. Oromoon lafattu socho'a. Kun sila amiirotaati jaarsi kun abbaan gadaa. Yookaan warri kun sila har'a Phaaphaasii amantii kadhumaatidha. Sila doo warra biraa taatee har'a lafattu socho'a. Qiyaamattu dhaabbata. Garuu Oromoo waan taateef Oromoon eegee Oromoo ijjeese yookaan Oromoon du'e Oromoon lubbuu waliitii gatii hin kennu. Walii bakki hin kennu. Mootummaan Abiy Ahmed OMN cufee Jawaarii hidhee hayyoota Oromoo kaan ijjeese Hacaaluu hundeessee amma abbaa gadaatti si dhufaa jira. Asiin duba gara inni itti deemu arguu deemtan. Hacaaluu ijjees Oromoo woman goon. Jawaar hidhe waa takka hin goone. Hayyuu seeraa gorsaa isaa Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa ijjees woman goon. Jawaarii dhiyoo kan laallatanii jiran woman goon. Abbootii gadaa Karayyu ka biyya bulchaa jirtuu fi ka biyya bulchuuf deemtu bakka tokkotti waliin fixe Oromoo woman goota. Kana. Oromoo laallachaa jiran. Waa hundattuu taa'aa jira. Wanni an dubbadhu kana. Uummatni kun maal malachuu qaba, waa godhachuu qaba. Yookaan akkuma Tsetoo Diroosii gadaa bulchiinsaa fi hoggansa walloo fixee walloo waggaa 100 ala akkas godhe kana. Tsetoo Diroos akkuma inni akkas godhe. Abiyoota kaasee Oromoo akkas godhuu deema. Kan arguu deemtan. Kun ta'uutu jira. Mul'achaa jira. Minilik Zamachaa ammaan tan Oromoo waan facaafate hammachaa jira. Minilik Zamachaa Amaaraa miti kan fixaa jiru. Amaarii warri lolaa jiru sun inni isaan kaayoo barbaadan qabanii Minilik bar warra afaa warra aadaa warra amantii warra guddisee fi warri Minilikiin mootii kenna jedhee faarfatee qabsaa'ee fi nan ajaa'iba. Warri Minilikii si qaqqaluu deemee yoo ati jalciistee gorraamtu. Yoo ati illee Minilik Zamachaatti waliin shubbistu. Aanolee dagattee, calanqoo dagattee, rooba buttaatiif leenjisoo diigaa dagatee, abbaan gadaa sikkoo mandoo ka Arsii jedhamu ka duula Minilik Zamachaa Arsiin baya jedhee ijoollee Arsii ibiddatti oofe. Arsiin ammoo taa gorraama eegii jedhu sanittu na ajaa'iba. Minilik Zamachaa diina miti kan hojjeessaa jiru nutti of hojjeessaa jira. Yoo abbaan gadaa Afran Qalloo seenaa Wadaay Galmoo seenaa Bakar Waaree dagate Calii Calanqoo dagate Amiir Abdullahi dagate ijoollee aanaa meettaa keessa walittu qabe magaalii Calanqoo bakkee jirtu. Deemaa kunoo kaasaa gitaatti duula jedhee ijoollee baasee ijoollee facciisee resti Amaaraa deebisuu fi Minilik Zamachaa dabalamaa jedhu nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa. Kan caala gaddii hin jirtu. Duutii Oromoof hin jirtu. Du'a Oromoo Oromootu fedhee jechuudha ammaan tana. Wanni Daani'el Kibrati mattuuf hin jiru. Wanni Abiyoot Kaasee ati mattuuf hin jiru. Wanni atini Tammany Bayyanee mattuuf hin jiru. Sittuu fedhee didaa hin jirtu, falmachaa hin jirtu, duulii Minilikii naa hin ta'u, hin fudhadhu. Resti Amaaraatii fi duuluun hin taatu, awwal qixxummaa barbaada, dimokiraasii barbaada, sirni gadaa, aadaa kiyyi barbaada miti. Kalee afaan Oromoo afaan federaalii godha jedhee Oromoon qabsaawaa ture. Nulleen afaan kan guddisnaa jennee miidiyaa kanaan dubban. Har'a Oromoo hagamittuu ka afaan jechuun tabtaabba gaalla jedhamee arrabsamaa ture. Afaan Amaariffaa barachuu fi sii dhufa. Afaan Amaariffaa kutaa tokko irra sii dhufe Oromoon Amaariffaa gaarii akka inni dubbate Itoophiyaa gaarii akka inni ta'uu abbaan gadaa kanaaf qabsaawaa jiran. Opiidiyoon waan hin jibbu keessa tokkana. Itoophiyaa Oromoo fakkaatu gooti jennaan Oromoo Amaaraa fakkaatu Oromoo Itoophiyaa fakkaatu uumuu fi qabsaawaa jirti. No qabsoon keenya Itoophiyaa nu fakkaattu Itoophiyaa keessatti uf agarru goonaa jenneeti malee nu Oromoon Itoophiyaa fakkaachuu dinnee Itoophiyaa gaarii ta'uu qabnaa kanaafuu Itoophiyoomuu qabna afaan Amaaraa barachuu qabna aadaa warraa barachuu qabna Minilik jaallachuu qabna siidaa nu dhaabaa hin jennu. Gaafa Minilik siidaa dhaabsisullee abbaa gadaa faatti deemee eebbisa isaantu daawwata. Ilmi abbaa gadaa tooftaa fi godhe
Oromoon wama isatti hin ka'u. Amaaree jechuun waan itti ka'uu danda'uu fi warra sobuu fi siidaa dhaabee malee siidaa san keessa. Warri Amaaraa garuu siidaa sun sila dura jiraate hin dhaabu. Hin dhaaban. Waan akkanattu jira. Kana wanni ta'e waan guddoo nama gaddisiisu wanni ta'e waan akka malee nama gaddisiisu garuu waan kana nutti ufittu jalate nutti fedhe Oromoon jechuun awareness qabaachuu qaba, beekumsi qabaachuu qaba, hubannoo qabaachuu qaba. Furmaata isa irraa haasa'e jechuun wanni haasawaa jirru furmaata ni rakkoo haasofne furmaata haasawaa jirra. Namni gari jechuun jechi furmaata dha meegiin dhagenne. Furmaata irraa haasa'e furmaata. Furmaati Oromootti waan kan ufittu fedhe Minilik zamachaan na hin ta'u, Abiyoot Kaasee na hin ta'u, ani hin duulu, haqa abbootii gadaatiif ibsi baasu barbaadu sirni kana ofirraa buusu wanni akkasii ta'uu qaba. Argitanii? Kana daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo hedduu isin galateeffadha. Waan dhuma tokko dubbadhee hadeemuti. Nami tokkin dhiyoo kana ijoollee wayii Oromoo arrabsite jedhanii dubbatamaa jira. Islaam arrabsanii. Enerjii sun argitanii enerjii guddoo Oromoon jechuun waan amantiitiin wal qoqqooduuf enerjii guddaa qaba. Tokko ka jalqaba arraba arrabse. Lama ka arraba sun deebisee cuftu enerjii warra argitanii humni warra argitanii jirtan. Namni ammaan tana ajanda Oromoo ajanda amantii godhuu barbaadu nama Oromoo diiguu barbaadu. Akka Oromoon tokkummaan dhaabbatee hin qabsoofne ka barbaadu ajanda amantii fida. Namni Islaamummaa arrabsu nama Oromoo diiguu barbaadu. Namni Kiristaanummaa arrabsu nama Oromoo diiguu barbaadu. Jaalattanii jibbitanii namni waaqeffataallee arrabsu nama Oromoo diiguu barbaadu. Namni irreechallee arrabsu nama Oromoo diiguu barbaadu. Amantiin ka abbaatidha. Amantii kamiyyuu eegituuttan namni amantii sun hordofettu dhagahama. Yoo waan kiristaanaa tuttan namni kiristaanaa ka Oromootti dhagahamaa hin aara. Yoo waan waaqeffataa tuttanii namni Oromoo ka aadan bulu waan sanirra itti dhagahama. Waan Islaamaa tuttanii waan suninni nama Islaama hordofu Musliima itti dhagahama. Kanaaf waan amantiin ka abbaati. Amantiin ka dhuunfati. Amantiin waan mataan qabnu. Waan walitti qabniratu xiyyeeffannaa. Abaarsa amantii, tuffii amantii, jibbiinsa amantii bakki qabaachuu fi hin qabnu. Yoo namni tokko amantii kan kee arrabsee tuqallee an akka kiyyattu sila xiyyeeffannaa kennamuuf hin qabu. Deebiin ati deebistulleen akkuma sila seeratiin namsi arrabse arrabaan deebiin deebistu. Arrabaa fi tuffii yeroo baay'ee wallaalirraa dhufa. Malee walitti bu'iinsa qarooma irraan dhufa. Islaamaaf kiristaanii wal dhabu qaroom lamattuu wal dhabaa jedhe namni hedduu yaada. Samuel Huntington kitaaba barreessettu. The Clashes of Civilization and Remaking of World History jedhe kitaaba barreesse. Terrorizimiin faranjiin ka arabiin jibbuu fi qarooma kiristaanaatii fi qarooma islaamattuu wal dhabee jedhe ammaan booda waraana qarooma fi qaroomii tokko irratti godhamu qarooma biyya dhihaa balleessuu barbaadan jedhe barreesse. Samuel Huntington. Clashes of Civilizations. Walitti bu'iinsa qarooma, walitti bu'iinsa beekumsa. Jedhe kitaaba barreesse. Akka kiristaanummaa fi islaamummaan qarooma adda addaa keessa dhufani. Hundi bakki tokko dhufani. Aadaa semeetikii keessa dhufan. Islaamii ka Arabaati. Maddii isa bakki inni irra dhufe. Middle East. Semitic. Israa'eliin achi Middle East. Semitic. Hundeen amantii kan lamaanuu ilmaan Ibraahimiti. Akka amantiin lachuu dubbatti lachuu tokko ilmaan Ismaa'iliiti. Tokko Ibraahim Isaaq. Ilmaan abbaa tokkootidha. Hundee tokko qarooma tokko aadaa gosa tokko dhufu. Waa takka lamattuu gargari baase malee qaroomii wal dhabe hin jiru. Qaroomii wal dhabe wanni jedhamu tokko illee hin jiru. Waa takka lamattuu wal dhabe malee hundee warra aadaa semeetikii aadaa gosa tokko qarooma gosa tokkootidha. Waan takka lama waan Yesuusii waan du'ee jira hin fannifamne fannifamee jira fayyisaa hin fayyisuu suni malee aadaa warra aadaa gosa tokkootidha qaroomii wal dhabe hin jiru. Amantii gosa tokkootidha. Wal fakkaatan maddi tokko irraa waraaban bishaan kunin.
qarooma miti ka wal dhabe, beeka miti ka wal dhabe, wallaalattu wal dhabe. Edward Said kitaabinni barreessatu jira. Clashes of Ignorance. Wanni wal dhabe akka Samuel Huntington jedhu clashes of civilization yookaan qaroomattu wal dhabe, beekumsattu wal dhabe osoo hin taane wallaala amantiittu wal dhabe. Ka Islaam arrabsulleen wallaala kiristaanatiidha. Ka kiristaan arrabsul Islaamilleen wallaala Islaamatidha. Amantiin kiristaanatiif Islaama hunde tokko irra dhufe bakki garittuu gargarii gormale nyaati isaanii isinii halaala maalin isaanii isinii halaala aadaa gosa tokko keessa qabdanii jedhe Quraanii warra kiristaanaa jechuun warra kitaaba jedhe faarsa. Warri kitaaba qulqulluu beeku ka kiristaanalleen amantiin Islaamaa maddi tokko irraa akka inni dhufe ni beekan. Amantii gosa tokko wallaalattu ummata walittu naqa. Islaamii kiristaan sirriitti beekuu dhabuun, kiristaanii ammoo Islaam sirriitti beekuu dhabuun dubbiin akka Edward Said jedhe is a clashes of ignorance. Wallaalattu wallaala qaroomsihee wanni jedhu. Nu ammoo ummatii bal'aan sanjala hafarfamna, sanjala harka dhoofna, sanjala fifiigna. Nama ummata fafacaasuuf ajandaa badii nuu kennuufi deemu yeroo hedduu akka waan gaariitti fudhan. Lolaa oollu, waraana godhaa oolla. Warri kan tuffachuu qabdan, warri kun warra beeku miti. Warri kun warra qarooti miti. Abbaan amantii Islaamaa ka kiristaanaa ka waan kana deebii kennuu qabu. Bifa tasgabbaaheen, bifa arrabii hin qabneen, bifa nam barsiisuun maaliif? Wanni nama walittu naqaa jiru beekumsaa miti wallaala. Wallaala kan akkamiin cabsinaadha. Wallaala kan akkamiin cabsinee namni amantii adda addaa qabaatu akkamiin wal dandahee waliin jiraachuu dandayaadha. Aadaa walii kabaje, addaddummaa walii dandahee, amantii walii fudhate. Bakka jechuun irra kiristaanaa fi Islaam inni Oromoon wal sakaallee qabsoo duratti deemu warri wal arrabsinu kana. Warri jechuun amantii gosa akkamii qabu waan kalee hin taane jedhama addunyaan accept gootee addunyaan fudhattee har'a. Abbaan fedhe waan fedhe mataa isaa keessattuu ka godhatu nani ilaaluu jedhanii wal danda'anii waliin jiraatan. Ati daangaa kiyya booyii kinatti hin darbin, anilleen kan akkasitti hin darbu. Qaroomii wal danda'uudha, wal hubachuudha, waliin jiraachuuf beekuudha. Wallaala gosa amantii nama arrabsu, tuffachuudha. Abbootiin amantii Islaamatii fi Kiristaanaa, abbootiin hawwan siiqqee maanguddoonni Oromoo warra Oromoo amantiin qoqooduu fi carraaquu balaaleffachuudha. Warri Islaamaa ka Kiristaan arrabsu Islaam biratti bakki hin qaban. Hin qaban. Kan manii Islaama masjidii itti muu qabu. Nu fakkaatanii Kiristaan arrabsuun tokkummaa Oromoo diiguu fi waan godhamu. Nama Kiristaana ka Kiristaanummaa dahoo godhate Islaam arrabsu kun nu keessa hin jiru jedhe Kiristaanii balaaleffachuu qaba. Nama Kiristaanatii fi Islaama ka waaqeffata arrabsu lakki wanni kun bakka nu hin buhu jedhe namni keen balaaleffachuu danda'uu qaba. Ammaan tanattu ajandaan amantii hunduu ka Oromoo dadhabsuudha. Ajandaan amantii jechuun kiin amantii babal'ifachuu miti. Amantii wal arrabsuun, amantii wal qoqooduun. Amantiin kun cuftinuu hin dagatina. Takka. Amantiin ammaan irra wal dhabaa jirru kun Oromoo keessatti hin dhalanne Oromoo keessa hin dhufne. Addunyaan birallee hin qabdi. Addunyaan biraa Islaam qabdi, Kiristaan qabdi. Wal dhabanii keessa baay'anii darbanii jiran. Sababa amantiitiif namni akka Awurooppaa jechuun Kiristaana Pirotestaantii wal balleessin jiru. Har'a jechuun Kiristaan, Kaatolikii taate, Pirotestaantii, Luutiraanii taate, amantii mataa keetii uumatte Awurooppaan dantaa hin qabu. Kanaaf waan ajandaa amantii kana bifa tasgabbaa'ee sirna qabu walii deebisa. Arrabii gosa kamiyyuu amantii kamuu ka ilaallatu fudhatama bakka hin qabu. Abbootiin amantii hunduu waan kana balaaleffachuu, abbootiin amantii hundinuyyuu waan kana dura dhaabbachuun dirqama. Baay'ee barbaachisaadha. Abbaa Gadaa oduu nurra dhiisa. Qeerroo qofa jabeeffadha daldaalamni kun. Qeerroo jabeeffadha. Abbaa Gadaa nurra dhiisa. Yaa Rabbii kiyya. Nama akkasiiti jechuun Abbaa Gadaa dhumate nurra dhiisa.
Akkasi daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo waan nu hordoftaniin daawwattaniif hedduu isin galateeffannaa tamsaasii keenya inni kaarraa kanuma fakkaata bakka jirtanii cufattu nagaa badhaadha keessa nu tura nagaan oola nagaan bula.